مسانوتي isin namni suuraa yoo hojjee viidiyoo hojjee namni wal fuudhee beetan amma inni deemee tabraati hojjillee yoo sunis masaanuti baqa akkas yaadni keessan argitanii yaada gadaantummaa keessa jirtan nuti immoo achi bira hin jirru isin galee miti በጣም ነው የምታሳዝኑት ወረበል ካባ ሃይ አስተግፍሩላህ ቀለዳ ጅራት ኦኬ ዮ ቀለዳ እንጀራን ሊ ሮኮሚት ግን ነምኒ ጋፋ ኬሱማ ከበጃቴ አመይሲን ገስቲ እርገቴሚ ገልቼኒሚ ጋፊ ጋፈተ ጅራም ጋፊ ብራ ጋፈቹ ነው ዋን ጆሊ ጥቅሾ ማብሬስተን ዋን ጆሊ ጥቅሾ ወይ ቱልቱላ ብረረ ነው ማጅርቲ ዋስለ ነው ሱመታቴ ቱልቱላ ይስነራ ይሲ ወያባር ቱልቱላ ውስጥማ ጀቱ ጫላ ትሻላለች አይ ወራተከና ኢፍሳኔ ሰጀር ማኪ ሰጀር ወይ ኢፍሳኔ ሰጀር አይማ ረቢ በከጅሩት ነጊያት ሃተው አውዝ ቢላሂ ምን ሸይጣን ረጂም ወይ አፈንዲ ቴንክ ዩ ሶ ማች ቲ ዴሜቲ ዴበናት ጋላሪ ኬሰ ሴኒ ደሞ ዋንተከ ማና ሀነ ጊዜ ድፍቴ ጋላሪ ሴኒ ጀቱ መስረዳብ ጋላሪ ሴኒ ዮ ሴንቴ guys ibsishan kiya harargeeni dhufa jolleen ciro karaa cufa minxaafa diimaa akka aftan kabajaa fi jaalalaan isinii hima jechuudha ciro dhufa waan ta'eef hundi keessanuu amma maatii bira jira maatii irraa gisee deebi'ee maatii lama qabaa maatii isaa jira maatii kiyyaa jira maatii lama qabaa jechuudha illee baalee irraa qabaa harargee irraa illee maatii qaba maatii bira waan dhaquuf cirorra arbarakkatteerraa eegalee karaan cufamuu qabaa jechuudha. Gabbaachu dhageessanii moo dhageenye ijoollee ciroo lakkoofsa tokko barreessaa. yaa kantiibaa magaalaa cirootti illee hin bilbila yoo ነገር ማዘጋጀት አለበት ያ መንግስት ይተውፋ ጅራ ዋንቴፍ ያ የመንግስት ባል የንግስት ባል እየመጣ ስለሆነ መንገዱን ጠረግ ረግረግ አርጉት ያ ከራስ በላይ ንፋስ አባዮ ፊል ኦሊንካስ ነምኒ ኦልሰኻሱን ደንቶ ነምኒ በራ አማ ኦልሰኻሱን ደንቶ ሰኹፊሱ ማለ ምንጣፊ ዲማ አፋ yoo danda'e TV dhaan dabaruu qaba gisee dhufe ኦሮሚያ TV irratti illee ta'u dabaruu qaba okay ያ የኔ ባል ነው ያ ክብር ይጎዱ ቀብደን እንጀቹ ጊዜ ጭሮ ዱፌ መጋላ ጭሮ ጋፈ ዱፌ ሁንደ ኸይሰኑ ባተኒ ኢዲሊ ቀብደኒ ዱበራ ፊ ዲርቲ ኢዲሊ ቀብደኒ ጊዜ ነቺና ከነ ደብሬ ሜቢ መኪናን ደርበራ መስታወቲ ከሰበኔ ሂም ቡሃ በገነጋን ዱፍቴ ተኒ ሐረርጌ ጃረ ኡመት ጃላላከት ያዱኝት ያገርሲስተኒ ጀቹ ጀስት ኡመት ጃላላት ዩኒቲ ገሩ ሞር ስነገሬ ጋፈ ኒካ ኸኛ ጎለ ሙሰኒ ፖሊሲ ፊ ሚኒሻ ፊኔ ዋን አከበር ባደኒትሌ ሱራጎ እንደንደኛ ቱሬ ጋፈ ኒካ ኸኛ ዋይን አንጎዴ አርክተኒ ጋይስ ስልኩ መተካኒን አስታይ ሄሎ ከስ ጄቲ ወላሂ ፋጡማ ያድኒ አኒ ኬቱማ ፈጡም አስገብቼሻለሁ እሱ ኩቴ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ማኪቴ ነቃል ያከም ጅርታ አወኑማ ነኮፈልቺ ስተራበር ወላሂ ከዚ ኮለምቤ ማንጎ ተሆንጂ ኡመተ ከነ በጉመቲም ተከሲት
Aboo mata maraatee yaa kii waan biraa hin barreessin masaanuu isaan masaa masuumata Osmatee waltaanii haasawaa jirraa baranaafisiin. daasii Arrabsaa jirra. wal arrabsaa hin jirtu sirriitti agartee ati jechuun egaa akka Akkuma godaan jiraan jajjabeessaan jiraan. Thank Hojii you. sirra jajjabeessaan jiraan. Akka IBS irratti baatu ammallee hin godhaa. Hojii biraa akka namni ishiidhaaf kan nuti hin godhaa. Waa hedduu godhaaf baay'ee. Wallaahi. Ani bar jechuun ani waan laalaa ture yeroo isiin ati ol galchiterraa eegaliitiin jalaan jira sii galee akkaataa mucattiin tun itti jajjabaattee jiruun amma isiin keessa jirtu kun yookaan hojiin amma isiin irra jiru kun dhugaa dubbachuudhaaf anamma qabataa kiyyaatti gaafa argu I think adoo ibsaan achitti waliin arginiitiin dura an argeen asii tanaan dura yeroo isiin makiina ooftu argaan ture hordofaan ture dhugaa rabbii dubbachuudhaaf nan ajaa'ibe garuu feemasa jabduudha. Yaa nama jabduudha hojiillee akkasitti dalagaa akkasitti agartee waa hedduu dalagaa jirti jechuudha. Beeksisas dalagaa jirti baay'ee beeka dhugaa dubartii tana akkasiin mana qofa keessatti agartee teettuun goone isii waa hedduu dalagaa jirti. Kanaaf sila Oromoon waan biraan laalanii bakkuma amma ibsishaa walii suuraa keessan laalanii masaanuu. Isaan warri akkanaa akkana beekaa warri akkanaa warra jaartii warra jaarsati. Gammuun tuni nama guddatu qabdi. Anamma ibsaan wajji qabu miti osoo baadhatee deemee jechuun janiin baal ስለማቀው ምን ያህል እንደሚወደኝ ስለማቀው ምንም ችግር የለብኝም። ዋው ባደቴ ኩቴ እሳ ኩቴ ጀትን መላላን ላይኩመን ጎዳን ዳዩሰ ተየቲ ሚቲ ቤከዳ ስኒገር ነምኒ ሆጂ ሄዱ ወሊን ሆጂቱ ደንዳ ስኒገሬ ኦስማ ባደቴ ዴሜሁ ጀቹ ዋን አከና ሁናነን አርሱ ጀቹ በርበት ሂሶቢኒ ወረበል ካባ ማልፍ ሂሶብ ሃይ ያሟል እንዴ አማይሲን ባይ ዘ ዌይ ወሪ ቲክታክ ፈየደምተን artiistitti heerumuu qaba feemasitti heerumuu qaba darasaan darasaa fuudhuu qabdi sheeknis sheeka fuudhuu qaba kaala balazaa waliin taatan jechuudha anamma osoo feemasii ta'uu baadhee meebi inni aara ta'uu danda'a meebi na aarsa u'uu jechuu danda'a anis yoon gabbee namaa olii suuraa numan kaanilleen sinigalee akkasuma bar yoo tokko suuraa akka qabee lakkii jee duran fiigu arnaaqii noo innasaal so isin yoo feemasan taane feemasni wal fuudhuu qabaa yoo feemasan taane feemasatti ne heerumina coggaarraachuun miidhagga'u because bika keessan dhaabbattanii waan naa barreessaa jirtaniif isin hin jaamma akka maakiin itti nutti dhagaame kanatti isitti maan dhagaamne ittanii aaraa jirtan anaaf isin leevilii ta'u I'm big famous baalee big famous it's okay accept godha sammuu kiyyatti yaammachuun ndi. Asiin kaatee Naayiroobii dhufte akkasumatti namni miliyeenan jala deema. Dhiirtis dubartiinis hundis jechuudha. Sigalee kun ammoo akka nama tokkootitti beekamtii wanta argattuuf waan biraatiif miti jechuudha. Sigalee waan biraa waan isin yaaddasan qofaaf namni akkasii waliin jaalatu. Kanaaf ati maayikii dhugaa intala jabduudha akkuma dursiin jedhu sanitti arda garuu duwaashii tiyya taatee obboleettii tiyya intala Oromooti intala Islaamaati jabaadhu itti fufi garuu ani wanni siidhaa tokko ammallee kalambata ibsaadhaan dirree rawaa dhaqii warra san intervii godhe jedhiin. Warra san. Gisati gaafatu san dhugaa karaa deemaa ture gisee san dhageeffadhee koflaan ture keetiif kasaallee jennaani akka goote godhi kasiin jette san dhageeffadheeti intala jabduudha baay'isawee nami umrii ilaalee jaalalti umrii hin qabdu baay'isawee biyya kanatti amma waan si ajaa'ibsiisu biyya alaa kanatti jaartii ganna 70 gurbaa ganna 32 faa fuudhe baay'isawee. Namni barmaa inni beektaa namni maal inni beektaa dhifa mooliin. Ilmi namaa kuni jireenya ofii dhiisee jireenya namaa keessa seenaa jiraataa jira. Gizee hedduu nama ofii bultii ijaarrachuu hin dandeenye. Nama ofii ilmoo yoo dehellee haadha irratti akka irratti darbee deemu kuni gizee hunda jireenya namaa bataatanu barbaada. Garuu jireenyi namaa haasawaa keessanii laayikii keessanii osoo hin ta'in kan ijaaramu rabbiidhaani. Rabbiitu nama oolcha, rabbiitu nama bulcha jechuudha. Tokko sani. Lammaffaa amma roozaa nama roozuma tanaahu akkanatti anqa koomantii isii cufattu osoo qaalitti sun amma isii sun of ajjeestee
miidiyaa kana guutuu rabbashtan garuu arraba keessan dadhabaa koomantii cufatte jechuun mirga qabdi. Aslan hadiisa kam keessa shari'aa kam keessatti dubartiin umriin isii xiqqishoo dubartiin umrii guddoo dhiira isiirra xiqqaa itti heerumuu hin dandeessu kaja'u ni jira shari'aa keessatti hin jiru. Because waan amantii keessa hin jirre rakkoon qabu maali dubartii waan taateef ajandaa taate malee dhiirri jaarsii waggaa 65 waggaa 70 biyya dhaqee baadiyyaa keessa ilmoo waggaa 15 fuudhee garaa itti godhee dhiisee biraa deemee Ameerikaa jiraataa hin jiru maa ol sobna ka qalamii aarrii baasee qalamii hunda dibatee jechuudha. Amma asitti waan tokko siima waan jechuun andammataa kee waan haasawan taane kana amma fakkeen ani beeku jechuudha. Alkallattiidha waan ani yeroo Naayiroobii turre sanitti ani beeku jaarsi tokko biyya biraarraa dhufee Naayiroobii sanitti intala imaama biyya sanii nama guddaadha haadhan qabdu. Abbaan waan isiin haadha buddeena bira jirtuuf jecha fuudhee kenne. Itti kennee intalti dubra. Kan inni waliin agartee gani kaa godhate waliin buru hoteelumatti dhiisee mana sii kireessa achi dhaqee deeni achitti biraa deema. Amma mee namni sun nama guddaadha baay'ee. Umriin isaa yookaan ganna 70. Nama achi gadiiti miti jechuudha. Mucattiin sun ammoo umriin isii ganna 17 jechuudha. Laaliga wal madaala. Waliin madaala fakkeenya namni san irraan dubbatu jechuudha. Garuu isii tana taa yoo achi ilaalanillee agartee umriidhaanis nama gas deemen tahin mucaan sunillee agartee ilma dhiirati wal maxaxaluu danda'u rakkoon qabu dubartiin wanta waan rakkina qabu hagas maraawanii agartee itti wanni godhuu miti jechuudha. Garuu akkasitti ilma namaa kana gad xiqqeessanii arrabsanii abaaranii diqqeessanii nama sana ganni miidiyaa kanaa miti jechuudha. If jibbee dhiirsa isaa saniin addaan bahutti godhuun Oromoo wallaahi sirrii miti. Kana keessaa uummanni keenya bahee jiruu isaa jiraachuudha qaba. Bis jiru bultii namaa diiguu kun waan faayidaa qabu miti jechuudha. Waan namni diiguu hin danda'u. Namni diiguu hin danda'u baay'ee nama dhaga'uutu laal. Dayyuustonni diiguu danda'an bultii isaanii haasawwan haaran malee namni isaan aarsuu hin danda'u. Rahaa yaharar lijoች ጊዜ ጃን dhageenya ummata rahaa ummata cinqii hin qabne jechuudha. Fataa jechuun zanaa jechuun amma zanaa fataa jechuun malee habababababa beektullee hin dhaga'an. Sigalee bikki isiin irraa dhuftellee murteessaadha beekadhu. የድሬ ልጅ ናት አሰማም ኦሶ አዱኛን ቱሃቴ ይቴ ጉበቴሌ እንደገሱ ያ ብዱላ እዱ ገለቶሚ ቴንክ ዩ የሮ ጋሪ ቀባዱ ረብ ልጅ ኢትያዴ ቢሶ አመለ ጃርስሌ ነጋን ሲያገሉ ኡልፋዱ የሮ ጋሪ مسكين دي عقلة توماني فوليسي مقالة شرودا والله نمتك سورة خاصون تنديني نوم لما كان ميدير رباسي بايزوي نيكان كيني أكسر جيت تقول أمي أركتاني جرتان قدت تقول أمي قالوا نمني كذا أك إبسان كاسني مالي جنان ميدير رباسو برباني تري باسو برباني وانتي أك همباني قوني تشو أنا قافسن warri aartan faani jirtan hay maali sargii dhufne mutaaziyaa dhufne warra jeetu jira warra balkaaba gizee isaan akkana qaban silkii namarraa guuramtee jirtii nama cinaa ndee sarganam deemattaana way saazannoo warri ciro akkana jaa sargii dhufne mutaaziyaa hay maali kun amri maali miidiyaa irratti hin baane jaani amma garuu kaasuu ni dandeessanii waliin ka'uu ni dandeessanii amma openida wanti hundinuu na warri gaafa sannu aartanileen asuma dhiifama isin gaafanna warra cirootiyaa ciroo golaa I love you edduun isin yaa maakusha wayyi wayyo kuni kijibaa
dantaa keeti kijiba yetu macam asik abe dhugaadhaa siin hin jiru. Because feetu kijiba fudhadhu feetu dhugatti fudhadhu nuti akka kuinii takkatti akka mangisti takkatti yaada qabnu ni dabarfanna. Mangistiin tokko gaafa waa dabarfatu nama amansiisuu fi miti. Haamani hamanu kana manni ana manu jeeti namani jeeti habibi. Nutis gize asirra teenya haasofnu si amansiisuu osoo hin ta'in yoo barbaadde fudhadhu yoo barbaadde dhiisi jennee haasofna jechuudha. Yeah. Because